Poolisiin akka jedhetti waa'ee mucayyoo kanaa mucaan inni biyya keessa dallaala ta'ee mucayyoo kanaa gara biyya biraatitti ishee abashittii sanatti kan kenne yookiis immoo hin gurgurate jechuudha. Walumaa galatti inni haa qabamu jedhanii namoonni hedduun irratti dubbachaa turanii garuu poolisiin akka jedhetti poolisiidha yoo qabameyyuu mucaan kun Itoophiyaa keessatti harka caalaa kan hojjechaa jiru gubboodhaanii namoota baasaa jiru. Kanaafiyyuu gubboodhaan ba'uu danda'a waan ta'eefiyyuu mucaan kun karaa seera qabeessa ta'een ati haa kassaftuu sana booddee seera jala galee akka sanatti haa qabamu malee ba'uutii danda'a jedhe jechuudha. Ittaasuudhaanis immoo mucayyoon kun ijoollee Oromoo bira yookiis immoo nama Oromoo bira deemtee haateessu isa jedhame irratti kun ta'uutii hin qabu. Sababni isaayyuu mucayyoo kana qoricha sa'aatii 24 tursee ajjeesuu danda'u itti kennu yookiis immoo ajjeesisuutii danda'u waraananillee yookiin immoo nyaatanillee nyaachisanii waan akkanaa kana jedhasin hin jedha. Obboloota koo baay'ee tokko waa'ee mucayyoo kana walxatee jira. Rabbitu beeka sinin jedha dhuma saayii hashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo lafa jirtan siniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa guddaa qabaadhaadha salphina akkanaa waaqayyoon isin haa oolchu uuman keessan isiniin jedha. Obboloota koo mucayyoon kun akkuma keenya nan hojjetadha jettee umurii ishii ijoollummaa kanatti sababa rakkinarraa kan ka'e yeroo kanatti barachuutu ishiirra jira waan ta'eef dhiistee hamma immoo salphina hamma nagahu kana aarsaa kaffalaa jirti siniin jedha. Yoo waaqayyo jedhee uuman jedhe immoo mucayyoon kun gara biyyaatti deebitee seenaa ishii akkuma mucayyoo yeroo darbe jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti dhala godhattee ijoollummaa ishiitti karaarra kan turte maatii ishiillee kan gatanii har'a garuu ishiidha darbee jireenya bareedaa jiraachaa jirti jechuudha. Akkuma sana mucayyoon kunillee ta'uutii dandeessi waaqayyo ishii gargaara. Egaa obboloota koo sagalee poolisii waan jedhe akkasuma immoo jarri kan mucayyoon kun bira turte abashaa suni doolaara 800 waan akkasii naa kennitaaf maleeyyuu immoo nama keessan biratti gadi dhiisu gara biyyaa hagaltu waan baay'eeti kan ishiin haasaa jirtu. Baay'ee tokko safuu nama jechisiisaa dubartii akkasan garaa jabaattu kanan argine ishiinillee dhalaaf jalaa qabdi borutti mucayyoo sanarra dhala ishii sanarrallee wanta ga'u hin beektu ishiniin jedha. Obboloota kooyi baay'uma tokko nama dhiba dhugaa dubbachuudhaaf. Amma asirratti nuti sagalee ta'uudhaaf wanni godhamuu qabu haati mucaa kana erga biyya jiraatanii dhaqanii gurbaa dallaala sanattis kasasuudha malee bakkeedha. Yoo poolisiin tokko ka'ee qabe gubboodhaan baa namni hin beektu kana namni wallaale hin jiru. Kanarra immoo haati obbolaa mucaa firrimu intala kanaa dhaqanii kasasanii waraqaa fudhatanii beeksisuudha uummata Oromoo kanatti, uummata sooshaal miidiyaa irra jiru kanatti akkasitti furmaata argata malee akkasitti dhimmi jedhamee yoo dubbatame uummata tokko argamaa hin jiru. Dhagaa jirra miti asii fadiin bakka hunda waan siyaasa keessa geeffamtee galfamteetti mucaan sagalee dhabaa jirti. Boriyoo mucaan kun waa tokko taate namni tokko waa gochuu danda'a jiru hin jiru. Akkasiin keessi kasasuu qabani gurbaa dallaala sana maqaa isaa beeku namummaa isaa beeku waan ta'eef dhaqanii kasasanii jechuu qabu jalqaba maatiin. Maaliif mucaan isaanii hin gudeedamte inni ulfaan biyya irraa baate jira kun waan fakkaatu miti, kun waan jirullee miti, waan argamellee miti. Kanaan jennaan namni biyya alaa deemu ulfa fudhatee biyyaan ba'u yaabboleessa kee yoo dhufellee ofirra deebifama argaa jirra. Waa'ee biyya arabaan waggaa 15 biyya irra keessa jira. Yeroo tokko qo'atiin deebamuu gaafatte gabaabsiin haasaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatii dheeraan gaafataa ture. Wanni ijoolleen namni kun hundisaa biyya alaa jira maaliif waan kana dagate waan jedhu amma wana xinxalaatiin jira. Innis namni meedikaalliniif cheekaappiin adda. Meedikaalli ji'a tokkos turuu danda'a. Ji'a lamaatti ekspaayirdii ta'u. Garuu cheekaappii wanni jedhamu biyyi Dubaayis biyyi Suudiis sa'aatii 24 utuu hin darbin bararaan sa'aatii 24 utuu hafee jiru yookaan sa'aatii 6 utuu hafee jiru cheekaappii waan jedhamutu godhama. Dur fincaan qofatiyyuu gadameessi ilaalamuudha godhama. Amma immoo mootummaan seera ashaashaalee baasee sa'aatii 24 keessatti dhiigaan ilaalamuu qaba. Sababni isaa ijoolleen fincaan mana fincaanii dhaqanii fincaan waan ta'eef fincaan wal jijjiiranii fiduu danda'u yoo rakkina qabaatan illee. Sababa jedhamuudhaaf
dhiiga akka ta'u godhamee dhiigatu cheekaappii godhamee laaboraatooriidhaan ilaalamee nasaadha negatiiviidha ulfarraa jedhamtee waraqaan kennameefi bararaan geggeeffama malee callifameedhuma booleetti hin qajeelamu. Meedikaala qofaan hin deemamu. Dhugaadha meedikaalli ni ilaalamu. Meedikaalli immoo baatii 2 booda expaayirdii ta'a. Garuu sa'aatii 24 keessatti cheekaappii waan jedhamutu jira. Nama akkamitti kana dagata? Kun hin dhofame. Lammaffaa inni ceete jettu immoo abbaa fedhe yoo ta'e durba feete haa taatu daa'ima feete haa taatu utuu tahliila waan jedhamu jira biyya arabaa keessatti dhiiga laaboraatoorii gochuu jechuudha. Laaboraatooriin utuu hin godhamin eeyyamni jireenya biyya sanaan kennamuuf. Kunis irratti sobamaa jira daa'imattii mucattii kana irratti. Dabalatees immoo amma achitti mucattiin kun mana nama biraa jiraata, mana nama duraan qabee jiru jiraata, akkamitti interviyuu godhamti? Si fuunee deemaa jirra, kottuun deemaa jirtaati, amma interviyuu godhe waan tokko sodaatinii cuus jedhame dhugaa. Mana sana jiraata, mee akkamitti ulfoofte jedhanii gaafatuun kun mirga mucattii irra deemuudha. Mirga mucattii kana irra deemuudha. Nan gabaabsa gaa namni xiqqoon nuffaa gabaabsuudhaaf furmaanni jiru kan natti mul'atu haati mucaa kana baga dhiyaatan Finfinneettis haa jiraatan bakka fedhan haa jiraatan. Yoo dhufanii Finfinnee kan dhufanu ta'e koreen ijaaramee namni dhuguma yoo mucattii kanaa kan yaadu ta'e maallaqa isaanii ittiin socho'an gargaaramee karaa isaanii ittiin adeeman godhamee fi seeraan amalakkatanii maxxiriyaa baafatanii karraa qoreen jiraadha. Magaalaa Finfinnee karraa qoreen jiraadha. Waan gargaaramuu barbaachisu gargaarra karaa seeraatiin namoota seeraa hunda ni beekna. Itti signeetu gargaarra maxxiriyaa qabatanii mucaan sun hin qabama. Mucaan gaafa qabame mucaa qofaa miti. Mucaan akkamitti nama bararsiisuu danda'a? Biiroo jira. Biiroo dhokatee mucattii kana gurguratee jira. Biiroon sun ifa bahuu qaba. Yookiin ilmoo fiduudhaaf. Ifaan ifatti ifa bahee isa kan gaafatamu. Gaafa san akkamitti ati utuu cheekaappiin godhin utuu laaboraatooriin godhin akkamitti mucattii kana ergite jedhame gaafa san gixximii isaa qabama. Gurbaa kanatu immoo qabee dhiyeessuu danda'a. Eenyullee miti. Gaafa gurbaan qabame gurbaan immoo akkasumatti callisamee poolisni dhaqee harkaan qabachuu hin danda'u. Maxxiriyaadhaan dhaqee qabachuu danda'a. Kanaafuu ragaan funaanamaa jira. Ragaan ifatti jiru kun uffamee irra deemamaa jira. Mucaan interviyuun achitti godhamuun imbaasii abbaa fedhee haa ta'u. Konsilaan abbaa fedhee dhaqee achitti geggeessuun interviyuu gochuun seeraan waan jedhu. Beeruutii dhaqanii achitti ijoolleen dhaamanii galaniyyuu namtichi isa kamidhaan isa siistarii kiyya kana qarshiidhaan bitate. Akkamitti addaan baafatte yoo naan jettan sagalee isaatiin addaan baafadde. Sagalee namticha waan hin beekuuf. Asirratti immoo iyyuu mana Mubaarakii dhufee ati mucayyoo kanarraa maal qabdannaan eeda martii anashtireeti bilfuluus jedhe. Afaan Oromootti yoo deebisne immoo birrii kiyyaan bitadhee jaartii tiyyaa maaliif tasaaffarsiisaa jirtan inni immoo iyyuu gaafannaan deessee haa dhuftu. Siistariin immoo iyyuu afaaniin baafattee waliin rafeera argaa tokkorra waliin buleera naadeessaa ilmoo naa godhattanaan jedhee dirqama isheen na waliin akkana ta'ee ta'uudhaan jechuudhaan qabdu. Maaliif sababni dubbii okonoksiinaasi waan jiru gibsi dubbaddaa. Dubbii osoo faayidaa hin qabu. Anamma bareedduu jedhe waan isin naan jette dhugaa hunda baasee isin hima jedhan dhugaan namaaf hin ta'u anama waan isin na haasofte isinii dabarsaadha. Baay'ee galatoon. Ani boqoshii nagaa jirtu isinii kennaara malee kiisii kaaddeeti miti. Master of ibsaa dhagaamaa sagaleen koo dhaga'i. Jarri itti qabanii ati dubbii dheeressitee. Yaa ammallee jiituu kiyya dubbii qabdi namittiin akkamitti warra kanaan guruupii keessatti birrii qarshii ilaadha jechuun maal yaaddeeti? Kunuu dubbiidhaan. Maal yaaddeeti isheen qarshii birrii basaddeen naalladha. Dubbii namni dubbatu irratti jiru xiinxalatti godhaasin namni tokko haa jedhee lafaa kee itti yaadu malee hin dubbatu. Waan tokkoon dubbadhaan Oromoon keenya dhaxxanii mucaa sanaan dubbattanuu wanti isin baruu qabdanuu laama maastarati mufatiin uummata kanatti yaada kee dheeressitee gabaabsitee naasirkatti qabanii malee waan biraa miti obsi muhiiti godhadhu taraa kee jira geenyaan dubbatta. Wallaggeeffachuun wal jala mutuun faayidaan qabu. Wallaggeeffannee dubbannee yuufumaata fidaan jiru torbee meeqa fayyaa jechuudha. Amma tokkoffaa nuti gurra keenyaan dhagaye mucaan ji'a tokko qaallichi barri cufatee na wajjin ciiseera jette. Obboleessa ofiiti wajjin algaa tokko irra ciisuun ni eeyyamamu. Dhiira orma araba tokko wajjin ji'a tokko algaa tokko irra ciistee. Nama nageenya dhaggeeffachiisaa sagalee sabiro. Ji'a tokko fayyaala waliin ciiseera qaallichi jetteetti mucaan. Namtichi immoo dhufee afaan ofiitii warra kooti birrii kootiin hin bitadhee jedhe wanti kana caala hin jiru. Qaallitti isii sana hin amaninaa ijoolleen keenya. Mucaanii
namni tokko dhaggeeffadha dubartii deessee ilmoo isa biyyi ofirkaa qabduu miti nama tokko fudhatee jiraachuu hin danda'u jireenya biyya namaa keessatti dhugaa rabbii dubbanna qaalittiin kun ituu mucaa kanarraa rakkina tokko hin qabaanne ituu sababa sodaatte way hin qabaanne qaata gadi baaftee galte silumayyuu mana ofiitti oliin galfattu jechuudha kana yaada jaraa sammuu keenya nu ajjeesuu deemaa jira jedhu ammallee laalimaattu jira sitti fakkaate mucayyoon kun utuu asfaraarraa hin qabaanne mucayyoon kun utuu sodaa hin qabaanneeti bifa sodaa qabdi maaliif jettanii yoo na gaafattan eenganda waliin rafeera algaa takkarra waliin rafeera waliin jiraadheera mana tokko keessa jetti kaleessa dhuftee miidiyaarra maal jetti ani hin jennee jetti mucayyoo akka siiriidhaan tutte beekaa amaartittiin tun siirii wajjin waliin dakkartu beekaa sodaachisaa jiranii yoo argamtee sodaachisaa baatanii dubbatte koo siistarii kiyya natti dubbatte sirkii yogguu takkaan adeewwattee turte ani sodaadha lubbuu xiyyan barbaaddu akkamitti dubbattaa naan jetti mucayyoon bifa sodaa keessa jirti maaliif amma isheen taanoon humna qabaa jettee humna qabaa namni dhufee fuudhu jiru biyya kana hunda fixa jettee bara anaanuu maa dalga deemtaree yoo isin himu bara humna qabaa dalga deemtaa miti obboleessa waan ani jedhe maa dalga nama dalaala nama gootan ani ka isii gaafadhe obboloyyummaa dhimma namaa kanallee yoo keessa seenan baritta hedduu nama bararsiifata humna namni qabu hin jiru humna biyya fi baasaa fi baasii fi baasaa fi jette qabi. Yoo takka mubee as deebimee bannaate harmeen isas ta'aniiru mee falattaa goofmee wanta kana mubee koo jiraatte as deebi. Maaster ati hin gadda numa waliin dubbachaa turte har'a immoo garuu akkaataa itti dhufte naaf ifa miti. I'm not understanding. Naaf hin ifne akkaataan dhufaatii. Akkaataan dhufaatii kee naaf hin ifne nama kaaniif ifuu danda'an beeku gaanii. Kennoo hiyya maali? waan achi haasa'e isin himuu dhabbadii qabamu. Ilmoo fiduudhaaf miti kan namni biyyarraa deemu tokko kana. Indagana immoo mucaa bakka isin jirtu sana yoo baaftanii jettan yoo marfee waraanamtee mucaan sun sa'aatii 24tti sa'aatii 48tti yoo hawwaa taatu taate eenyutu alaafinnatii fudhata. Amma wanni hundinuu bakka argatee seeraan itti deemamee mucaan sun karaa seeraatiin harkaa fuudhamtutti nama isin bira jirtu sana biraan baasina. Akkamitti achi baatee yoo nama Oromoo bira dhattee jette yoo marfee waraananii sa'aatii 24 keessatti yoo waa tokko taate mucaan sun waa tokko taate eenyutu itti gaafatama isii bilisa baasaa jirtu. Kanuma isiniin jedha maatiin biyya kissi itti banuu qabuun isiniin jedha yoo